akkasida macaafa seenaa bara salamaffaa buqonnaa 2 lakkoofsa 16 kan jiru dubbisa akkasida macaafa seenaa bara salamaffaa buqonnaa 2 lakkoofsa 16 akkasida maqaa waaqayyootiin dubbisa yommus nu mukicha amma ati barbaaddu gaara Libaanon irraa murmurree soofnee galaanarraa hamma Yoopheetti siif hin ergina ati immoo achi gara Yerusaalem gaara Yerusaalemitti fudhachuu dandeessa jedhee ameen randeebi akkasida yommus nu mukicha hamma ati barbaaddu gaara Libaanon irraa murmurree soofnee galaanarraa hamma Yoopheetti siif hin ergina ati immoo achi gara Yerusaalemitti fudhachuu hin dandeessa sagalee waaqayyo iddoo kanatti kan agarru karaa ati neennen jedha iddoo kanatti kan agarru waa'ee seenaa Solomoon agarra akkuma beekamu Solomoon abbaan isaa erga du'ee booddee yookaas immoo Solomoon abbaan isaa Daawit mana qulqullummaa ijaaruudhaaf gaafa barbaade Daawit waaqayyo akkasittiin jedhe Daawitidhaan ati mana qulqullummaa naaf hin ijaartu jedheetu Solomoon Daawitiin hin dhowwe mana qulqullummaa situ naa ijaarotuun taane si keessaa kan ba'u si keessaa kan dhalatu mana qulqullummaa naaf ijaara malee ati ni ijaartu jedhe sababni isaa Daawit mana mootummaa ijaareera hojii gurguddaa hojjeteera fuula waaqayyoo duratti garuu gaafa inni mana qulqullummaa ijaaruudhaaf jedhe waaqayyo Daawitiin hin dhowwe maaliif mana qulqullummaa hin ijaarinii ittiin jedhe maaliif ittiin jedhettanii yoo ilaaltanii waaqayyo akka ittiin jedha mana qulqullummaa ijaartu eega ittiin jedhe situ ijaaratuun taane mana qulqullummaa karaa kee keessaa kan ba'u dhala keetu mana qulqullummaa naaf ijaara jedhe waaqayyo waadaa akka inni galeef agarra Daawitiif waadaa Daawitiif gale kana karaa Solomoon akka raawwate Solomoon mana qulqullummaa situ ijaaraa ittiin jedhe waaqayyo Daawitiin hin ijaarte sababii akka ittiin jedheef Daawit dirree waraanaa irratti dhiiga baay'ee dhangalaaseera harki baay'een namni baay'een harkatti miidhameera dhiigi namoota harkatti dhangala'eera hojii gurguddaa Daawit hojjeteera karaa dhimma waraanaa wajjin wal qabatu dhimma wantoota garaagaraa wajjin bulchiisaa wajjin wal qabatuuni duuluurraan kan ka'e hojii gurguddaa hojjeteera garuu waaqayyo Daawitiin harka dhiigaatiin mana ijaartu waan ittiin jedheef harka dhiigaa kana mana naan ijaartu ittiin jedhe maalinnaan garuu kakuwan si gale waadaan si gale siin otuun taane karaa mucaa kee raawwadhaa Solomoontu mana qulqullummaa naa ijaaraa ittiin jedhe erga Solomoontu mana qulqullummaa ijaaraa ittiin jedhee booddee boqonnaa 2 kana keessatti yoo agartanii boqonnaa 1 kaatanii yoo ilaaltan Solomoon guddachaa dhufee jedha jabaachaa dhufee jedha waaqayyo mana qulqullummaa akka ijaarutti dubbateera Daawititti dubbateera Solomoon immoo yaada keessaa hin qabu Solomoon immoo ijaaruudhaaf tokkomni isaas gahaa miti lammaffaa guddina qabu sin qabu dandeettii qabu sin qabu waaqayyo matu Daawititti dubbate malee Solomoon kan hojjechuuf waan qophaa'e hin qabu waan eege sin qabu karaa abdate sin qabu garuu yaanni waaqayyo akka ittiin raawwatuuf waaqayyo saganteesseera ameen jedha yaanni isaa akka ittiin raawwatuuf waaqayyo karoora isaa saganteesseera sagantaa waaqayyooti yaada waaqayyooti haa ta'u garuu jabaachaa deemee jedha boqonnaa jalqabaatti yoo ilaaltan Solomoon jabaachaa dhufedha jabaachaa deemee jedha gaafa jabaachaa deeme maal ta'e waaqayyoon immoo gaafa kadhatu waaqayyo waan Solomoon kadhatuuf isaa kenne boqonnaa 1 lakkoofsa 7 baratti akkasidha halkanuma sana gaafa Solomoon waaqayyoon kadhate waaqayyo waan barbaade na kadhadhan immoo siifan deebisaa ameen jedha waanuma barbaadde na kadhadhu ani immoo siifan deebisaa ittiin jedhe waanuma barbaadde ona kadhatte Solomooniif jabaachaa deemuusaaf guddachaa deemuusaaf wanti biraan harki biraan booddeen jiru harki biraan dhiibaa jiru hin jiru Daawitis miti nama kamiinis miti jabaachaa akka Solomoon deemuufi harka waaqayyootu wajjiniin jira harki waaqayyoo si wajjiniin jiraatennaan deeggarsa nama kamii ala gargaarsa nama kamii ala ol kaatee mul'attaati iyyaatameen jedha harka waaqayyooti deeggarsa duuba isaa jiru dudda duuba Solomoon kan jiru jabaachaa deemuu Solomooniin mikinaata kan ta'e kakuu waaqayyooti jabaachaa deemuu Solomooniin mikinaata kan ta'e yaada waaqayyo irraa qabuudha jabaachaa deemuu Solomooniif karaa kan ta'e akeeka waaqayyooti jabaachaa deemuu Solomooniif nama kamiin iyyuu miti booddee goree namni dhiibaa tokko iyyuu hin jiru Solomooniin gaafuma inni kaasee harka waaqayyo jabeessee isa qabe maal ittiin jedhe Solomoon waaqayyo wajjin walii gale jedhe waaqayyo wajjin waan walii galeef yaadni isaa qalbiin isaa waaqayyo wajjin waan walii galeef waaqayyo immoo itti gammadeera erga itti gammadee immoo akka ittiin jedhe waanuma barbaadde na kadhan immoo siifan deebisaa nama si bukkee jiru qabidi ganama kanaatti hin jedhin waan barbaadden kadhattaa jedhin waaqayyo deebisii kennaa jedhi
jedhi waan barbaadu sanaafi ittiin jedhe ganama kana deebi'ee argatee baataa jedhe. Nami amante tokko ganama kana waan barbaaddee waldaa kana kee dhuftee waan barbaaddee ganama kana waaqessaa jirtuuf sagalee waaqayyoo sitti maa deebi'ee argatee baataati. Nam tokko duuba isaan jiru akka isa daggafaaroon jiru garuu akka ittiin jedhe waanuma barbaaddee na kadhadhuuttiin jedhe jabaachaa dhufee jedhe guddachaa dhufee jedhe humna godhachaa dhufee jedhe maal waan ta'eef gulubiinsaa kan inni jabaatee dhaabbate kakuurra kan inni jabaatee dhaabbate yaada waaqayyoorra kan inni jabaatee dhaabbate sagaleerra kan inni jabaatee dhaabbate nama biraas miti dandeettii isaas miti ogummaa isaas miti isa jedhe sagalee waaqayyootti amanee isa jedhe harka waaqayyootti amanee isa jedhe dandeettii waaqayyootti amanee waan dhaabbateef jabaachaa dhufe sababiin isaa inni itti riqate jabaataadha waan ta'eef. Ergasii booddee eega ketti eega jabaachaa dhufee booddee iddoo kana takkeedha waaqayyo Daawitiin mana moototaa akka inni ijaaruuf aboo kenneeraaf waldaa akka inni ijaaruuf aboo laanneef aboo eega waldaa akka ittiin jedha mootii gaafa Xifiroos nama jedhamutti gara biyya Xeefiroositti nama ergee Daawitiif jedhe waan addaa gooteettaadhe gaafa Daawit mana mootummaa ijaaraa ture gargaaraa turteettaa jedhe ani immoo mana qulqullummaan ijaaraa kanaaf waan na barbaachisu hundumaa naaf erguu dandeessaayii jedhee gara mootii Xeefiroositti barreesse. Na gargaara dandeessaa naan ilaamee naan Daawit mana mootummaa ijaare ati immoo mana qulqullummaa ijaarta dabaleen dachaasii kenna. Ameen jettuuti. Haleluuyaa dabaleen dachaasii kenna. Jedhame ganama kanaatti jedhama si ukkeedin. Waan alaa fudhattee baataa jedhe. Jedhi ganama kanaa jedhin waan alaa fudhattee baataa jedhe. Eega kettiin jedhee booddee Solomooniin eega kettiin jedhee booddee akka boqonnaa tokko irratti fudhatanii gara jalqabaatti deebitanii yoo ilaaltanii maal ittiin jedha ani waaqayyo gooftaa ani ittiin jedha mootiin sun waan ati barbaachisu hundumaa waan si barbaachisu mana ijaarsuudhaan waan si barbaachisu hundumaa siif nan dargaa jedhe hundumaa siif nan guutaa jedhe asitti dhuftanii yoo ilaaltan akka ittiin jedha gaa wanta isin hin taattanii yaan tokko sitti hima wanta isin karaa kana waaqayyo hojjeta karaa kana waaqayyo waa godha karaa kanatti waaqayyo mul'ata jettanii yaane tokko sitti hima ati yoo isa biyya Ameerikaa jiru ati yoo isa waajjira keessa jiru ati yoo isa lafa fira gamaa abdattee jirta misraachoo sitti hima karaa tireenye ganama kana waatu ta'a. Tarii ati yoo waan abdattee jirta barumsa kee abdattee jirta waan abdattee jirta nama biyya biraatii qabdata waan abdattee jirta bor karaa kelee nama taatee isarraa ija kee kaasi karaa tokko sitti hima karaa tireenye ganama kana waatu ta'a. Ilaala karaa isin hin taattanii yaan tokko sitti hima innis maa inni Solomooniin eega kettiin jedhe waaqayyo mana qulqullummaa ijaarte eega ittiin jedhe waaqayyo hojjetoota kee ergiin jenne namoota ergeettiin jenne mootii sanaan akka ittiin jedhe mootii sun akka ittiin jedhe Solomooniif deebisa xalayyaa isaa gaafa fuudhee dubbisee barreeffama isaa fuudhee gaafa dubbisee ilaamee jennaan waan si barbaachisu hundumaa mana ijaarsaa waan sii ta'u hundumaa siif erginaa jedhe namoota ergiin jenne waan baatee sii dhufu si ajajeera. Ila namoota ergiin jenne kottuu fudhadhuun jenne waan baatee sii fidu ajajeera. Ati hin beektu garuu si ajajameera. Ofuma keessan hin jedhame ani hin beeku garuu na ajajameera. Jedhame ani hin beeku garuu jedhame ganama kana na ajajameera. Haqee burgaal kaasi nama amaneef ganama kana kaasee ilaa nama amane kanaaf karaa ta'e waa si ajajameera. Saba amane kanaaf ganama kana kaasee karaa ta'e waa si ajajameera. Karaa hin beekne ganama kana kaasee si ajajameera jedhe. Nama si bukkee jiru wuti karaa ta'e neetti jedhe namas ganama kana waa si ajajameera jedhe. Jadi karaa ta'e neetti jedhe. Ganama kana booddee waa si ta'a jedhe. Har'a guyyaa sanbata guddaati guyyaa borii karaa ta'e waa si ta'e si haa eegu. Ila kedhe erga kettiin jedhe booddee muka mana ijaarsaaf ta'uu jedhe murree jedhe soofnee jedhe qopheessinee jedhe tottolchine baay'ee waaqayyo waan nama dhibu keessaati waaqayyummaan nuti waaqayyo sirka geekkasii hojjetamu godhatuun taane hojjetee sii kenna waaqayyo sitti kennee hojjetatuun taane hojjetee masii kenna. Gaafa sirka gaa wanti waaqayyo sii godhu as naqabeen qabu achi naqabeen qabu asiin jalateen qabu achiin jalateen qabu dhumaa masaa sirka gaa. Ina manta ganama kana kaasee dhimma keetti waaqayyo bu'eera. Ina manta ganama kana kaasee dhimma kee waaqayyo lafaa kaaseera. Ila hojjetee ma fideef akkeene humnatti baafnee hojjetoota gangeetti bobbaafnee hojjennee xumurree soofneetu jedha akka adda dubbisaa baay'ee waan na ajaa'ibu baay'ee waan na dhibu keessaa iddoo sana gaafa tani ilaaltanii erga tottoshinee booddee erga ijaarree booddee erga waan hundumaa goonee booddee waan biraa utuu hin taane galaana baatee sii fidaa. Yaaddanii beektu galaanni waaqayyo dubbatee nan akka hin ajajamtu. Yaaddanii beektu galaanni numti muka baatee deemu galaanni numti muka haaree deemu galaanni numti haafa guuree deemu yoo waaqayyo ajaje afaan qabaatee kan dhaga'u yaaddanii beektu. Ti yaaddaniitu sagalee kana irratti
bishaan sagalee hin qabne, bishaan ajaja dhageenye, bishaan yoo dubbate dubbachuu hin dandeenye, yoo haasofte wajjin haasa'uu hin dandeenye, bishaan callumadee akka ati barbaadde ta'u lakkaa sagalee Waaqayyoon nagaa. Ameen hin jettu. Kottu ganama kana karaatiin inni Waaqayyo waa godha. Kottu ganama kana karaatiin inni Waaqayyo waa godha. Ila bishaanii lakkeen gaafuma hedhe muka tolchinee ijaarsaaf kan ta'u waan hundumaaf kan ta'u qopheessinee tu'uu jedhe bishaan irra buufnee sitti ergina ati immoo gadi baatee gaara Yerusaalem mukkee dhaabata ati fudhachuun barbaadu sii dhufa jechuudha. Ameen jettu ati ganama kana. Kana booddee hojiin barbaadu hojii si barbaadaan jedhan. Kana booddee ulfinaan barbaadu ulfina si barbaada. Iyyaatamee jedhaa jedha ganama kana booddee jedhaa sin iyyaate. Waan haaraa fudhee ba'aa jedha. Jedha ganama kana booddee jedha karaan hin eelle jedha. Gaafan deebi'ee galu jedha waan haaraa taa'e hin eegala. Sittan himaa waajjira keessaa waan haaraa taa'e seega. Sittan himaa mana kee keessaa waan haaraa taa'e seega. Sittan himaa karaa keerraa waan haaraa taa'e seega. Ilaala amma gaa waa tokko na dhibaanan Solomoonin akka ittiin jedhe bishaan irra buuseen si ergaa jedhe. Namas hin jenne waan biraas hin jenne ekelee hin jenne bishaantu baatee siif fidaadhe. Yaaddanii beektu bishaan sagalee Waaqoo dhaga'ee muka baatee deemee namaa geessu yaaddanii beektu. Mee karaa Waaqoo ittiin hojii hojjetu yaada. Bishaantu karaarra buusee siif fidee dhufaadhe. Ati immoo maal gootan? Asii ila taayimiitti bishaanni muka baatee deemuuf taayimiitti Solomoon gadi ba'u wal duukaa ta'e. Bishaannis muka fuudheen darbu ajajameera waan ta'eef. Sagalee Waaqayyoo dhaga'ee kan ijame bishaan duwwaadha. Sini galee waan hin jirre ajajuu danda'a Waaqayyootu bishaan ajaje bishaan duwwaa waan tokko kan hin qabne boca kan hin qabne bifa kan hin qabne ajaje. Ilaamee ennaan bishaan nan ennaan muka kana fuudhiiti ennaan otuurraan dabsin sa'aatii isaatuurraan qisaasessin yeroo isaatuun qisaasessin dhaqe Solomoonitti kenni Solomoontu dhaabatee si eegaa jira. Ishee gooftaa godhee bishaan baattee deemti. Ulfinni kee dhufaa jira. Kanaatti inni barana Waaqayyo waa godha. Ilaala meetaa yaada bishaantu baatee dhaqee asii immoo mootiin maal godhaa bishaan irratti muka fe'ee laadhaa guyyaa barbaachisu marii guyyaa barbaachisu dagalee guyyaa barbaachisu achuma taa'ee qopheessitee taa'ee bishaan fuudheen deemaa Solomoonii fedha. Ameen jettanii qopheessitee taa'naan dhiisi barana Waaqa karaa namaa miti qilleensatti si ajaja baasaatiif. Waanuma eeganitu waa'ee kee barana Waaqoo ajaja baasa. Asii bishaan irra buuseen immoo maal godhaa ilaamee ennaan otuu irraan hambisin otuu as hin dabsin otuu waan biraatti hin dabalin bishaan kana baadhuuti dhaqi isatti kenneedha. Asii bishaanni kana gidduu kiiloomeetira hedduu baatee deemee dhufee Solomoon achi dhaabachaa jira as dhaabata bisa geessee bishaan hin dabaltu top gootee buuti inni immoo si dhaabatee fudhata. Achi baatee bishaan biyya mana qabu kana keessa baatee lafa mana qabu dabarsee bishaan babbaatee deemu eenyutti geessaara Solomoonitti geessaara deebifame ta'a. Karaa ta'e barana eebbi keessatti dhufa. Nama zuukkee jiru haqa biitee akka karaatiin eenyee jedhin karaati yaadaan jireenya jedhin harra eebbi kee harka kee seenaa jedhin maaltu beeka namarra milkaa hojjira harra eebbi kee harka kee seenaa jedhin jedhi karaatiin yaadneen jedhe karaatiin eenyeen jedhe ganama kana waa si barbaadaa jira jedhi waa si argachuuf si barbaadaa jira jedhi waa si argachuuf si barbaadaa jira jedhi sittan hima misiraachoo karaatiin eenyeef daandaa ta'een ganama kana kaasee eebbi si barbaada. Saayidii xiyyaanneef karaa xiyyaanneen ganama kanaa kaasee Waaqayyo baara mana kee fida. Dhattee bishaan qop gootee muka baattee bakkee geessiif Solomoon achi fudhatee gala. Dhattee bishaan muka baaftee maal goote ammas top gootee Solomoon bukkee geesse Solomoon achi fudhatee gala. Macaafa Asteer boqonnaa lama xalee olaal ta'e lakkoofsa 15 yeroo itti Waaqayyo yeroo itti Asteer gara mootiitti dhiyaatutu yeroon isaa ta'edha. Yeroo itti Asteer mana mootii keessaa fuula mootichaa duratti mootiidhaaf dhiyaatutu gahee jedha. Saatiin isaa waan ga'eef yeroon isaa waan ga'eef daqiiqaan isaa waan ga'eef ani waa tokko nani baachittis dhattanii olaaltan sagalee sana dubartoonni mootiidhaaf filatamanii amma ji'a tokkotti namatti mul'atan dubartoonni mootiidhaaf qophaa'anii filamanii durboonni babbareeddoo jedhaman filamanii mootiidhaaf ji'a tokkoof qofaatti eegamu ji'a tokkoof qofaatti sooramu waan nyaatan qofaatti nyaatu waan dhugan qofaatti dhugu eenyutu immoo isaan eega Mordekaayiitu isaan eega namatti gad hin ba'an nyaati isaanii achitti dhugaatiin isaanii achitti amma ji'a tokkotti taanii nyaatanii dhugu. Ji'a tokko booddee mootiin dhufee keessaa filata. Ji'a tokko booddee mootiin dhufee keessaa fudhata. Nama garaan isaatti bareede, nama garaa isaa ciibsite, nama isaaf taate mootiin dhufee keessaa fudhata. Amma ji'a tokkotti garuu bakkee hin ba'an, iddoo biraan naqan, nama wajjin hin jiraatan, nama wajjin hin deeman, nama wajjin hin ba'an, nama wajjin hin galan. Mordekaayiitu waatu balbala irraa banaa, isatu ol deebisaa, isatu balbala irraa banaa. Isa tol deebisa. Garuu waa tokko nani waa Waaqa hojjete lafa sanatti. Asteer dubartoota kana keessa hin jirtu. Dubartoota mootiidhaaf qophaa'an kana keessa Asteer hin jirtu. Dhiyaachuudhaafis garaa keessaa hin qabdu. Waan yaadu tokkos hin qabdu. Hojii mana keessaa hojjetti jedha. Garuu
ji'a tokko gaafa guyyaan isaa ga'u mootiin naqeetu warra qofaatti nyaatan warra qofaatti jiraatan warra qofaatti mootiif qophaa'an keessa dhaqee barbaadee dhabe. Erga dhabee booddee as ilaallaanni mana achi gi'a. As ilaallaanni mana keessa. Ani waa tokko na dhiba. Mootiin dhabe miti. Waaqa Asteerii murfeessuu barbaada. Mootiidhaaf kan taantu dhibeetu hin taane Asteerii Waaqayyo ol kaasuu barbaada. Gaafa si ulfeessuu barbaadu Waaqayyo warra sodaattu fuudhee fuula kee jalaa dhossa. Carraa kee gaafa kaasuu barbaadu Waaqayyo. Siin kabajuu gaafa barbaadu Waaqayyo. Siin ol kaasuu barbaadu Waaqayyo. Waan nama jarraa kaatan milisa Waaqayyo. Kottu barana Waaqayyo si maan lafaa kaasa. Ilaala innaani ji'a tokko baatii tokko forii ta'anii nyaachaa turan warri ta'anii dhugaa jiran mootii garaa ciibsuu innaan akkeedhe Mordekaayi mucattiin tokko jirtii jedhanii naqadee dhufan innaani qaneessuma isaati isheen immoo gaafa dhuftu isheen immoo dhiqattee dhufte miti filattee dhufte miti bareeddee dhufte miti akka warra sanaa baatii tokkoof qofaatti nyaachaa dhugaan turre bakkuma barbaade jiraachaa turte hojii mana kee hojjechaa turte akkasumatti wayyaa ishee xaragachaa fiigaa dhufte gaafa isheen dhufte mootii dura dhaabattu mootiin akkeedhe kan mootiif taatu kanaadha. Amen. Qaawwa ishee sana akka hin mul'anne kan godhe eenyudha beektu Waaqayyoodha. Amen. Duwwaa ishee akka hin mul'anne kan godhe eenyudha waaw jedhe maal jennaan dubartiin mootiif taatu ishee kanaadha jedhe. Namni mootiif taatu ishee kanaadha jedhe warra achi keessaatu hin taane warra lafa sanaatu hin taane warra eegamaa jirtu hin taane karaa biraa waa godhe Waaqayyo. Ani sagalee kootti dhufaa jira waan isinitti dubbadhu barbaadee isinitti mata dureen barbaadu isinii xumuruu barbaadu karaa atineen maaltu ta'a karaa atineen ishee kanan dubbachuu barbaada karaa atineen karaa ati yaadne ulfina si qaqqaba. Karaa atineen jedhin karaa ati yaadaan jireeni jedhe borumaa kaatee milkooftaa jedhe karaa eegaan jirre sana jedhe karaa yaadaan jirre sanaa jedhe simatu milkaa'aa jedhe. Nama waneef ganama kanaa kaasee sagalee kanatu ta'a. Karaa inni daandiin eegamneen bara nagaatee milkooftaati. Asteeriin nami yaadarraan qabu nami ilaalcharraan qabu garuu gaafa ishee dhufte fuula mootiitti maal taate yaadatamtee jedhe ol qabamtee jedhe simboo argatte jedhe kabaja argatte jedhe ulfina argatte jedhe maal waan ta'eef warri sun hundumtuu lafatti dabalaman ishee ulfeessuu barbaada Waaqayyo waan ta'eef. Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa sagal ilaaltanii macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa sagal ilaalaa achirraati waa'ee namicha tokko agartu. Waa'ee namticha yaadi namaa irra hin jirre ilaalchi namaa irra hin jirre karoorri namaa irra hin jirre tokko Mefibooshetiin nattanii agartu. Mefibooshetii haadhatu jedha baattuutu jedha otuu waraana baqattuu cabsite aji lafaan nooftee caccabaadha. Jiraachuudhaaf nama yaadamne nama yaadi namaa irra hin jirre caccabeera. Mefibooshetii sammuu keessaan qabu waan yaadeeru hin qabu waan beekaanu hin qabu. Daawit garuu gara mootummaatti gaafa dhufe keedhe gara mootummaatti gaafa dhufe Ziibaa waamee Daawiti Saa'ol gaaf tokko Daawitin ajjeesuu waan barbaaduuf Yoonaataan immoo Daawitin dhossa. Inni immoo ilma Saa'ol. Daawiti akka hin duuneef Yoonaataan abbaa isaa gargaaratu hin taane Daawitin gargaara. Abbaa jala taa'ee Daawitin gargaara. Abbaan isaa Daawitin ajjeesuu barbaada. Yoonaataan immoo abbaa isaatiin akkeedha. Ati nama gaana ajjeesinii ati teessumarraan turtu Daawit garuu immoo aayedha. Mana taa'ee alaaffalama. Taa'eedha. Akkeedha abbaa isaatiin ati mootummaan kee kun hin turu aangoon kee kun hin turu jabinni kee kun hin turu Daawit garuu nama guddaa ta'a Daawitiin hin miidhiniidha. Yoonaataan kun waan abbaan isaa Daawit irratti hojjetu hundumaa dhaqee Daawititti bakkeetti itti hima. Abbaan isaa ajjeesuu barbaada yoo ta'e abbaan koo si ajjeesuu barbaada jalaa goror achi gori jedha. Abbaan koo si ajjeesuu barbaada jalaa miliqeedhaan. Guyyaa tokko abbaan isaa maal godhe teessuma gosa 12 waamee teessuma qopheessee Daawitin ajjeesuu barbaade. Daawitin ajjeesuu gaafa inni barbaadu namoota gosa 12 waamee dhufanii teessoo taa'u waan ta'eef eenyu fedhee qopheesse beektu Daawitin fedhee qopheesse. Siif jedhee teessuma jallinaa qophaa'u bara nan galagala. Siif jedhee biddeen jallinaa qophaa'u bara nan galagalaan jedha. Ofedhe bakka qophaa'e siinillee si milisaa Waaqayyo. Ameen. Ofedhe bakka ta'e siinillee si milkeessaa si milisaa Waaqayyo. Gaaf tokko teessuma qopheessee gosa 12 waamee hundumtuu waamicha dhiyaattanitti maal jennaan bor mootiin gosa 12 fi beeksisa qabaa nyaata qopheesseraa yaa jedhee qopheesse. Gaafa inni waamu Yoonaataan hin Daawit dhaqee fiigee ilaamee naan yaa Daawit naan abbaan koo yaada gaarii sii qabaaf yaada hamaa sii qabaa saayi fuula isaa irraan baraa jedhe. Fuula isaa laaleen jedhee naan sittani maati ati moolqa dhagaa keessa dhokadhu jedhe. Yoo abbaan koo si ajjeesuu barbaada ta'e ani borii dhufeetan furuursaan darbadhaa jedhe. Abbaan koo yoo si ajjeesuu barbaada ta'e furuursaan kun si bukkee dabarti duukaa deemii jedhe. Yoo abbaan koo si ajjeesuu hin barbaadu ta'e immoo boollati keessatti bukkee dhuftee furuursaan buutiiti. Yoo boollati bukkee si bukkee ati keessatti bukkee dhuftee furuursaan buuteefi kottu salgiirratti argame waamicha irratti argame. Yoo dhagaan immoo dabarte immoo duukaa darbe kun milikkita. Barana Waaqayyo milikkitaan qabatamaatti wajjin hin ta'a. Milikkita kana waadaa walii galaniitu Yoonaataaniin abbaan isaa Daawit ajjeesuu waan barbaadu gaafa argeef
ganama waaqayyo furuursaa fuudhee darbate. Maaliif furuursaa fudhate beektu? Daawit furuursaa malee hin beeku. Furuursaan hojjechuu beeka waan ta'eef wanta inni beeku itti dhaqe. Furuursaa dhaqee fuudhee darbate. Innaan dhagaan sokkite. Baaqaa yoona abbaan sana ajjeesu waan barbaadu fedhee biyya Keebroon sokkeedha. Akkeedha Yoonaataan. Amma gaafa yeroon ga'utti, amma gaafa daqiiqaan ga'utti, amma gaafa sa'aatiin ga'utti Keebroon hin tule. Garuu jedhe abbaan koon ajjeesu barbaadu hundumaa dhuftee moota. Waan nama dhibu waa'ee makeef seexannu raajii raajeera. Waaqa duwwaa daa'ii. Waaqa duwwaa miti. Seexanni waa'ee keef raajii raajeera. Raajii maati raajee beektaa waa'ee keef seexanni. Intinnaatti jechuutu hin taane isheen nama guddaa ta'uun ishee nafu. Inni nama guddaa ta'uun isaa nafu. Waaqa qaba waan ta'eef jedhee seexanni waa'ee keef raajii raajeera. Namas gaarii duwwaan eeginati hamaadhumaan waaqa si ulfeessa. Namas jaalatu duwwaa siin baay'isii waaqa namas jibbu siifa baay'isii waajjira keessa. Eessa namas jibbu baay'atee naan si tulfaata. Waaqayyo diinuma siifaa kaasu. Nama si bukkee qabate diina siifaa kaasu waaqayyo jedhe. Jedhe jabeessitti maal hin ta'u kun? Diinuma siifaa kaasu waaqayyo jedhe. Nama si dhiibu sitta baay'isu jedhe. Maaliif beektaa namni si dhiibu baay'atee naan ulfaachuu keetu ga'uudhaaf fedha. Nami wala nami sitti buu nami asiin si gaffa'u nama asiin si gaffa'u baay'atee naani waaqayyo si ulfeessu barbaada. Maal si beektaa nami si gaffa'u si gaffa'u suni iddoo keetas miidhati nama guddaa taata iddoo mallateessa waan ta'eef marcuma biraas si eegaa siin jedha. Amen jira. Namni si jaalatu yoo baay'ate immoo namni si ho'isu yoo baay'ate immoo sitti tola waan ta'eef asuma taa'ee siin jedha. Inni si ajjeesu barbaada. Namni si jibbu baatee naan garuun guddattaati. Jabeessitti hime nama si dhiibu siifaa kaasu waaqayyo. Waajjira keessaa yoo jedhin lafati ooltu yoo jedhin nama si jibbu siifaa baay'isu jedhin. Maaliif beektu namni si jibbu baatee ol firaansi keessa malee namni si jaalatu baatee ol firaansi hin ga'u. Namni si jibbu garuu baatee ol firaansi ga'a. Namni si dhiibu ulfina kee arga. Namni siin mormu kabaja kee arga. Namni siin mormu nama guddaa ta'uu kee arga malee gaafa namoonni harkasii cabacabadee isoo siin ga'een baay'ee sitti toli gaafa namoonni siin morma galu isseedee gammade maal jennaan waaqatu lakkaa iddoo naa qaba. Waaqatu lakkaa lafa naa qaba. Waaqatu lakkaa kabaja naa qaba. Waaqatu lakkaa na ulfeessuu barbaada. Waaqatu lakkaa isaan irratti iddoo koo kan taane godhee iddoo ollaa dabaluu barbaada. Sadarkaa naa dabaluu barbaada. Guddina dabaluu barbaada. Ameen harkas jibbu keessaan baanee eebba nyaataas. Harkuma baay'ee sin jaalatu duwwaa keessaa deeginaa sin harkas jibbu keessaa waaqa biddeen ulfinaa sin nyaachisa. Akkasii nama siin mormu ati kaasetteen kadhatin nama siin mormu nama si dhiibu xinneessetteen kadhatin yoo siin morma ta'e guddisi maaloo waaqni nama kana guddisi jedhiin xinnaatee kaatu taate guddatee si duraa ka'a. Ameen jira. Akkasii nama siin mormu cabsin jedhin baasi fuula koo duraa balleessin jedhin nama siin mormu kana waaqayyo eennaan sin kadhadhaa ofii guddisi gara ulfinaatti ofii dhiibi gara ulfinaatti itti gaafate dhiibdu fuula kee duraa maal ta'a naatee kaatu taate guddinaan ka'a akka godhe waan si dhiibu warra nama waaqoo si duraa kaas. Ameen jira. Nama si bukkee jiru qabiiti waan siin mormaa jiru jedhin barana waaqayyoo jedhin xinneenya na tun taane jedhin guddinaan dura keetii kaasa jedhi. Waan siin mormu xinneenyaan kaata guddinaan fuula kee duraa kaasa waaqash. Guddinni waaqayyoof karaadhaam. Xinneenya duwwaa karaa tun taane guddinaan gaafa si biraa ka'u karaadha siif. Waan siin mormu yoo guddatee si duraa ka'e karaadha. Waan siin mormu ajjeesii kaas cabsii kaas hin jedhin guddisii kaas guddina kana dhufu waaqayyoon. Ilaala Daawitiif Saa'ol ajjeesu barbaada. Yoonaataan immoo okkeedha. Abbaan koo si ajjeesu barbaada garuu ati hin duutu. Diinuma keessaa nama kaasee waaqayyo. Mani walumaa kee nama kaasee waaqayyo. Iddoon ni yaadatu taane karaan ni yaadne nama kaaseef karaati yaadne barana waaqoo nama sii kaas. Luqaas boqonnaa koo saddeet miti. Ganama baan dubbachaa ta'e Luqaas boqonnaa koo saddeet maal jedha. Namicha firdii jalaa tokkoo fi dubartii adha tokkodha miti. Namicha firdii jalaa fi dubartii adha tokkodha. Firdii faraduu fi didee tolon maal godha. Rakkisaa jedha. Isheen galuutti deddeebiteetu maal ta'e naa faradi. Inni galuu faraduuf naa faradi. Akka namichi kun yoon jedhe waaqayyoonis namas hin sodaadhu yoon ta'e dubartii kanaaf nan murteessa. Jaallateeti waaqata waajii baasee jedhame kedhaa tira naa murtaa'eeraadha. Jedha naa murtaa'eeraadha. Sagaleen dhagaa mee naa murtaa'eeraadha. Jedha naa murtaa'eeraadha. Dhugaadha karaatiin inni barana kana sii murtaa'eera. Hin beeku bor deemtaa bor waan tokko xalayyaa milkaa'e sanaaf ottu jirta ameen jedhamesh. Bor xalayyaa milkaa'e sana marka keessa nu jira sii murtaa'ee si eega ganama gaafa waa jiraatu hin beeku ganama dootatu hin beeku labalatu hin beeku waa dorgommeedatu hin beeku eessa akkanatu hin beeku maqaan kee bara murtaa'ee si eegaan jedhash. Otuma si dhiibanii barana waaqayyoo akkana akkasii murteessan godha waaqayyotu. Otuma si mormanii maal godha waaqayyo akkasii murteessan godha waaqayyotu. Si dhiibu garuu si murteessu ameen jedhatu. Akkeere Daawit. Yoonaataaniin gaafanni isa jalaa milisee Keebroon dhaqee Daawit Keebroon waggaa 3 ta'e. Gaaf tokko garuu Yoonaataan akkeere. Otuu inni Keebroon hin jiru inni ajjeesuu barbaade du'e. Akkeere Yoonaataan dhaqee ilaamee naan abbaan koo si ajjeesuu barbaade du'eeraa ta'ee naan kottu gara mootummaatti ulfinni si eeggachaa jira.
Baanko inni si ajjeesu barbaade maal ta'e du'eera. Daawit gara mootummaatti gaafa dhufe kenne sobii Yoonaataaniif jedhee nama gaarummaatti agarsiisuun qabaa jedhe. Sobii Yoonaataaniif jedhee nama gaarummaatti agarsiisuun qabu waan ta'eef maatii isaa ol keessaa nama fijiraadheen dhaqee Ziibaa waame. Ziibaan immoo qabeenya abbaa isaanii kan Yoonaataaniif maal godhaa irratti fayyadamaa jira, irraa nyaachaa jira, horii irratti horsiisaa jira, qabeenya guddaa irratti sochoosaa jira. Dhaqee tokkeedhe namicha waame ilaamee naan maatii isaa ol keessaa nama fijiraa jennaan hoomtuu nafnee jedhe. Nama fijiraa jennaan hoomtuu nafnee jedhe. Lakkii Waaqayyo waan natti beekaba amma inni gaafa dhufuuttan waan godhu jedhe. Yeroo Waaqayyo gaafa gahu waa'ee kee fariifachiisee ajaja baasa Waaqesh. Amma inni dhufutti waan godhu jedhe. Maal jennaan amma inni dhufutti waan ta'u jedhe. Ilaamee naan jennaan nannoo jedhe dhaabate yaadee ilaameen naan jennaan maal innoo Ziibaadha innoo Meefibooshetidha. Meefiboosheti immoo maarree innoo ilaalcha namaa keessa hin jiru, yaada namaa keessa hin jiru, sagantaa namaa keessa hin jiru. Innoo haadha tootuu gaaf tokko waraana baqattuu caccabsitee Loodibaarii mana Miikaa'el jira. Loodibaar biyya qorraa jira. Innoo yaadamu waa'een isaa jennaan siif hin yaadamu garuu inni ulfaataa jedhe. Ameen. Ilaala waan seetan haasa'u barbaada. Carraa kee si dabarsee noo biraaf kennu barbaada. Garuu carraan kee hin darbu si bukkee. Kan kee hin darbu si bukkee. Jennaani naameen naan jennaan. Indoo akkas jennaan innoo maal faayidaan qabu innoo caccabaadha. Yoo dhufes faayidaa maalii qaba? Yoo dhufes furmaata maalii qaba? Yoo dhufes maal faayidaa qaba? Ati illee keetta dhaqee fidi jedheen. Dhaqanii maal godhan? Meefibooshetiin biyya Miikaati biyya Loodibaarii dhaqanii nama caccabaa akka itti baatanii fidanii mootii bukkee fidanii Daawit bukkee iddoo godhan. Gooftaa jedhe iddoon jiru jijjiirameera. Lafa jiru geddarameera. Haalli hunduu jijjiirameera. Waa tokko sitti hima as ilaaltee waan si dhiiboo bukkeedhaa dhabdaati. Iddoo ulfinaatti of agartaa ameen jedhame. Lafa ulfinaatti of agarta ganama kana booddee. Jennaani ana nama akka saree du'aa maaliif na barbaaddee mootii jennaan maal jennaan ammatti dhuftutti mana mootummaa kana keessaa hojiin hojjetamu. Ammatti dhuftutti wanti ta'u tokko yoo hin jiru. Ammatti dhuftutti wanti wal qixaa tokko yoo hin jiru. Kanaaf Waaqayyo dursee kan si fiduuf ajaja baaseera waan ta'eef maal jennaan namni yaada sirraa qabu Waaqayyo yaada sirraa qaba. Namni alaamaa sirraa qabu Waaqayyo alaamaa sirraa qaba. Namni karoo sirraa qabu Waaqayyo karoo sirraa qaba. Ulfaachuu keetu dhafu barana iyyaatamee jira. Nama biraa miti barasumatu ulfaatamee jirti. Utuma namoonni yaada sirraa qabaatan waajjira keessaa ta'u lafa kamii haa ta'u bakka hojii kee haa ta'u utuu namoonni yaada sirraa qabaatan situ ulfaata barana ameen. Ilaameen naan lammaffaa biyya Loodibaaritti hin deebitu. Lammaffaa biyya qoraatti hin deebitu. Ana nama akka saree du'aa ulfinni kun naaf hin malu naan dhiisii takka itti yaada malee asuma maaddii koo irraa nyaatta. Asuma wajjin hin jiraan. Bara mootummaa ta'e biyya kana bushu amman biyya kana bushutti asiin baatu asuma jiraatta. Akkati kabajamtu Waaqayyo natti meera. Mee ameen jedhaa. Jedhamee nama si'u akkati kabajamtu jedhin Waaqayyo dubbateera jedhi. Jedha akkati nama guddaa taatu jedhi Waaqayyo dubbateera jedhi. Akka waan haaraan sii ta'uu jedhi. Waaqayyo murteesseera jedhe. Ganama kana booddeetti hin jedhe. Waan haaraan akkasii ta'u jedhe. Ulfina dineen akkasii ta'u jedhe. Waaqayyo murteesseera jedhe. Fakki soorti buusaa gadeeffadhaan nama tokkoof ganama kana Waaqayyo waa murteesseera. Iyyaatameen jedha. Karaa dineen ulfaataati. Karaa dineen kabajamtaati. Karaa dineen ol kaataati. Daandii dineen barana balballi sirraa banama. Karaa dineen barana balballi sirraa banama jedhan. Hojii ergamootaa boqonnaa 28 yoo ilaaltan kaleessa nyaatamuu ergaafanii jedha. Phaawulos fa'aa kalee nyaatamuu ergaafanii caccabaan markabaa baatee gamattee boqonnaa 27 irratti markabaan doorsooman markaba caccabe bishaan irratti guyyaa 14 eega deemanii booddee bishaan irratti markabi caccabe. Gaafa markabi caccabe guyyaa 14ffaatti gaafa bari'u Waaqayyo gara Phaawulos dhaqee Phaawulos ennaan Phaawulos firdiidhaaf deemaa jira mootii Roomaa duratti firdii fudhachuudhaaf deemaa jira warri kaan nagadaaf deemaa jiru hojii mataa isaanii deemaa jiru. Phaawulos garuu waraanaan eegamee isaan gidduu markabaan taa'aa jira mootii Roomaa dura dhaabbatee firdii fudhachuudhaaf raajiin dubbatameera waan ta'eef raajiin kun akka raawwatuuf deemaa jira. Garuu otuu isaan deemaa jiranii guyyaa 14 eega deemanii booddee rakkinni isaan quunname rakkina ulfaataa isaan quunname dhibee ulfaataa isaan quunname markabatu bishaan irratti caccabe. Gaafa markaba caccabuudhaaf jedhu Waaqayyo gara Phaawulos dhaqee keetti jedhe yaa Phaawulos ennaan hin sodaatinaa jedhe hin raafaminaa jedhe lubbuun nama tokko waan ta'u lafa kaataniif hin geessu markaba caccaba malee hin ceetu jedhe. Ameen. Ameen. Haala ulfaataa fakkaata malee ati garuu hin dabarta ameen jedhe. Haala rakkisaa barbaada malee simatu ulfaata ameen jedha. Akkas sagalee Waaqayyo haala ulfaataa haasaa ta'uu hin taane haala ulfaataa gadi ce'uu kee haasaa Waaqayyo. Ilaameenaan homaan taatan maalin taatan hinduutan eenaan homaan taatan eenaan markaba caccaba malee hin ceetu jedheen. Dhaqee garaa nama markaba oofuutti finyoon markaba ooftu waan diddeefi Phaawulos itti siqee keetii namichaan ilaamee namichi ennaan namichi sun seenaan akka jedhutti muuxannoo waggaa 27 olii markaba oofe. Muuxannoo waggaa 27 nama markaba oofedha. Markabi garuu gaafa tokko ajajamuu fididde. Gaafa isheen ajajamuu fididdu akka jedhe amma dandeesse yaalteetta miti ennaan inni dhiphatiin kana booddeedhe maal ennaan haa caccabu saba kana Waaqoon ceesisa. Ameen jira.
Saba kana waaqayyo maaliin godha? Saba kana waaqayyo maaliin godha? Rakkina sodaatinaa, lola sodaatinaa, achuma keessaa hin ceetaati. Achuma keessaa hin dabartaati. Achuma keessaa nama ulfinaa taataati. Achuma keessaa nama guddaa taataati. Karaa tineenneef daandii tineenneef ganama kana kaasee waaqayyo balbala siiban. Erga ce'anii booddee boqonnaa 28 gaafa gaanii hin qorra waan ta'eef biyya Malaaxiyaa jedhamtu gaanii jedhe. Hin qorra waan ta'eef maal godhe Phaawulos? Hanxaxii funaanee abiddatti naqeedha. Otuun hanxaxii funaanee abiddatti naqaa jiru bofni maal taatedha? Hanxaxii sana keessaa baatee harka Phaawulos ciniinteedha. Harka Phaawulos ciniinteedha. Namoonni taa'anii hundumtuu raajeffatan maal jennaani? Namni bofi ciniinee hafeen beeku waan ta'eef namni bofi ciniinee balaarraa hindua namni bofi ciniinee hindi hadhaa jabaadha waan ta'eef hindua waan ta'eef namoonni hundumtuu akka abjuu ta'an hin ilaalan jedha. Amma lafa dha'ee du'a. Amma du'a jennaan inni garuu hin duune jedha ittumaa jabaachaa deemeedha. Taa yaada bofa ciniintee garuu inni duudhise. Otuma ilaalanii duudhise. Otuma ilaalanii duudhise. Otuma ilaalanii duudhise. Sababiin isaa maal ta'e dhiiga Phaawulos keessa dhiiga Yesuustu jira. Dhiiga Phaawulos keessa dhiiga Yesuus isa hadhaa ajjeesu jira. Ofumaan duutanis eegu malee dhiiga keessa dhiiga Yesuustu jira. Hadhaan kamuu silatti hin hojjetu waan ta'eef. Innaan akkana ilaalanii namichi kun warra gumaa ta'annee eegaa jirra. Hin du'a jennee eegaa jirra. Hin badannee eegaa jirra. Inni akkamii homaa ittiin fakkaatu jedhan. Inni akkamii harka isaarraa soo homaa ittiin fakkaataa jiru dhiitti tokko yoo hin jiru wanti tokko yoo hin jiru maal turatti taa'anii ofii sodaannaa hoomtuu hin jedhan. Phaawulos utuu isaanii ilaalu maal godhedha? Hanxaxii bofatti maal godha? Harka isaarraa gadi akka godhe abidda keessa buuseedha. Ishee gubate malee inni hin gubanne. Ameen. Barana bita keerraa mirga keerraa waan sana sirraa arguu waaqash. Sirraa xaa waaqash. Waan si ajjeesu barbaadan gidduu ganama kana sii galeera waaqash. Iyyaate ameen jedhame akka sorti buusaa gooftaa eebbisaan illee guddaadhaan. Kanaaf sagalee ganama kanaan karaa hin eegamne daandii hin eegamneen ulfina si argata. Jedhi nama si bukkee jiru qabiitti karaa hin eegamneen jedhe. Daandii hin eegamneen jedhe. Ulfina si argata jedhe karaa ati yaanneen jedhe. Daandii ati neenneen jedhe. Saatii kanaa kaasee jedhe. Ulfina si argata jedhe. Gaaffiin keenya sun inni gamaa inni gamanaa karaa kamiinuu ganama kanaa kaasee hiikamee si eega. Saatii kanaa kaasee hiikamee si eega. Yeroo kanaa kaasee hiikamee si eega. Akka sorti buusaan illee guddaadhaan gooftaa eebbisaa. Akka keessa raasaa kana jedhaan aduukaa waaqayyo koos akka badhaadhummaa isaa isa dinqisiisaatti karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos waan na barbaachisu hundumaa naaf hin guutaa.